Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamtoota jaalatamtoota warshoo jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbira haa gahu. Warri viidiyoo kanaaf haaraa taatan yookaan immoo haaraa dhuftan jechuudha. Maatii keenya ta'a, maatii jaalalaa ta'a, subscribe godhachuudhaan maatii obbo Naayimar Fuwaar ta'uu barbaadda yoo ta'e subscribe haala kanaan godhadhaati. Sena warri viidiyoo kana dhaggeeffattan marti keessan immoo laayikii xaqqi gochuun dagatinaa hundi keessan uyyuu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan egaa har'a immoo waan ajaa'ibaa tokko kaameeraa keenya kan to'ate jechuudha. Isiniin biraan gahuu dhufnee jirra jechuudha. Jirtu hundi keessanuu laayikii tuqaatumayyuu nu waliin viidiyoo guutuu hanga dhumaatti akka dhaggeeffattan isin affeereen jira jechuudha. Waan raajii waan safuudha jechuudha. Hattuu tokko to'annee jirra jechuudha. Hatticha cimaa Sharjaa from Dubai yaani. Sharjaa walakkaatti to'atame jechuudha. Leepticha hatticha shifta argannee jirra jechuudha. Kaameeraa keenya to'atee ilaalle. Akkam jirtu? Jirtaa Fuwaadoo Zaakir jaanjiro jirtaa jaanjiro. Waa'ee Fuwaad kana duraanii kaasee xuxuqeen ture egaa akkuma beekamu kaleessas immoo waadaa isiniif seeneen ture. Gurbaa kana borii ture egaa sa'aatii kana jedhee isiniif waadaa kiyya seeneen dhufee mitire duraanis immoo xuxuqeen ture jechuudha. Waa'ee gurbaa kana dubbadheen ture jechuudha. Hundi keessanuu gurraa qabdu natti fakkaata. Ergaa gurbaan buutiin kun jechuudha. Gurbaan buutiin kun ijoollee Jimmaati jechuudha. Ijoollee Jimmaa taateetuyyuu garuu waa'ee Oromoo faarsaa oolaa garuu qorannee sirriitti akka irra geenyetti kaameraan keenyas gara maatiitti erginee qorannee jirra jechuudha. Kana garuu an dubbachuun barbaadu waa'een Oromoo akkasiin laallanne gamanumaan viidiyoo koorraa akka dhaggeeffattu abdii guddaan qaba obboleessa kiyya. Oromoo fakkaattanii nullaaqina waa'een Oromoo silaallatu waa'ee Itoophiyaatu silaallata yoo ta'e kamiifuu yoo didde immoo isa kana seenanii ma jechuudha. Afuura raafuu tokko baafannaan jechuudha. Sagana namman dubbadhu yeroo biraan dubbadda sagana na of walchaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan egaa gurbaan Fuwaad Zaakir jedhamu kuni ijoollee baay'ee rakkisaa akka jirudha jechuudha kan kaameraan keenya nu biraan gahe jechuudha. Ijoollee obboleeyyan kiyya jechuudha. Baay'ee jira harka birrii gara biyyaan isiniif galcha jechuudhaan birrii baay'ee akka funaanee akka tokkorkaa diinaara biyya Dubaay keessaa jechuudha. Birrii 4,000 fayyaa biyya sii galcha jedhee harkaa fuudhee baduunsaa ragaa wajjin waan argannedha jechuudha. Itti aansuudhaan shamarree intala dedoo tokko wajjin kan inni jiraatu jechuudha. Shamarree intala dedoo tokko mana dalagaatii yookaan mana xalabaatii osoo haadha manaa qabu baasee gara biraatti kireeffatee osoo birrii 7 waliin jechuudha. Mana xalabaatii ishee raasee baasee jechuudha. Itti taphatee birrii si harkaa muxuxxu godhee shiftoota jechuudha. Isiinis mana teessee isaa waliin jechuudha. Isii seenoo baasaan jirru jechuudha. Isiinis shiftaadhuma akka isaati jechuudha. Mana teessee yeroo inni birrii biyyan galcha jedhee dhaqee shamarraa harkaa birrii guuree dhufu taa'anii wajjin nyaataa akka turan kaameraamaaniin keenyarraa to'atameera jechuudha. Isiinis shiftaadha innis shiftaadha jechuudha. Itti aansuudhaan intala Aggaaroo jedhamtu tokko jechuudha. Isiinis hiriyaasaa duraan yaada manaasaa duraaniiti jechuudha. Isiin duriyyeedha. Isiin duriyyeedha. Baangaalii wajjinis waan adda addaa wajjinis fataadha jedhani kan si jechuudha. Rakkoolee hin qabu kan si. Itti aansuudhaan egaa kunoo haadha manaasa jaalatamtuuf kabajamtuu amma immoo ishee dhalattuu dedoo taate kana jechuudha. Waggaa 7 fayyaa harkaa qorqameetu jechuudha. Amma garaan ulfaayeetu rakkoo cimaa keessa akka jirtudha jechuudha. Mucattiin kam eeruu kaameeraa keenyarraa fudhanne jechuudha. Itti aansuudhaan gurbaan kun yaa ijoollee yaa jiraattota Sharjaa keessaa yaa jiraattota walii gala Dubaayin keessa jiraattan obboleeyyan kiyya jechuudha. Hundi keessan gurbaa kanarraa of to'achuu akka qabdan dirqama obbolummaa dhaamsa obbolummaa isiniif dhaama jechuudha. Birrii biyyan galchee jechuudhaan ijoollee baay'ee saamee jira gurbaan kun jechuudha. Birrii biyya galchuu miti inni jechuudha. Waan surree ittiin qayyaratu nama hin qabneedha jechuudha. Gurbaan kun jechuudha. Waan surree qayyaratu nama hin qabneedha jedhama. Kanaafuu gowwoomtanii birrii keessan biyya isiniif galcha jedhee akkuma beekamu intarasii kana walii galeetu jechuudha kan inni shamarratti dawwalchiisee
Irri harkaa fuudhee ka'e bilooku jechuudha. Amma garuu irra gahamee jira jechuudha. To'atamee jira jechuudha. Kanaafuu warraa of eeggadhaa irraa of qusadhaa shiftaa akkanaa irraa jechuudha. Shiftaa bineensa nama fakkaatee dhaabbatu eeggadhaa jechuun barbaada gamanuma dhaan. Bineensa yeroo isin jedhu nama jedhama malee namni dhaabbateef uffateef dubbateef nama hin jedhamu jechuudha. Bineensa namaatu jira jechuudha. Majaal kan immoo maal jedhama? Bulguu beektu bulguu. Bulguu kan jedhamu jira. Bulguun guyyaa nama ta'ee nama wajjin bashannanaa fata jedhaa oola jechuudha bulguun. Galgaloo lafarra gangalateetuyyuu bineensatti jijjiirama jechuudha. Kanaafuu nama akkanaatu sharjaa keessa jira jechuudha. Nama akkanaatu Dubaay keessatti baay'atee jira jechuudha. Raaf qusadhaa jechuun barbaada obboleeyyan kiyya jechuudha. Maallaqa keessan qofa osoo hin taane lubbuu keessan illee uummata nyaatuudha jechuudha namni kun. Gurbaa asirratti argitan kun shiftaa badee jira jechuudha dhokate. Samaayii baatamoo hardii ati lixxu Naayimaar Fuwaar jedhamee liquu hin dandeessu jechuudha. Kaameraan keenya cimaadha jechuudha. Cimaadha. Yoo barbaadde immoo dhahee lafa si buusuu danda'a jechuudha. Kottee keenya cabsee lafa buusa jechuudha. Kanaafu ofirraa of eeggadhaa. Amma dheengadda kunoo intala ishee kan sababa xiiqii haadha manaa ishee duraatii jettee isheen booda kana asirratti argitan kun jechuudha. Ulfoofteetu jechuudha. Kan isiin amma dahuudhaaf ji'a tokko qofatu hafa jechuudha. Ulfa ji'a 8 baattee akka jirtuudha barandaatti haftee kan jirtu jechuudha. Boleettiin isaa immoo boleettii tiruu gurbaa kanaa jechuudha. Manaa baqattee sababa intalli ulfooftee manaa baqattee intalli biratti haftee manatti gatanii innis biraa badee innis kootii miti ilmoon kootii miti jedhee badee ragaa qulqulluu ta'e irraa kan argannedha jechuudha. Nuti cubbuu namarraan keenyu waan ta'eef jechuudha. Kaameraan keenya akkuma waadaa isinii seennee jira. Amma gurbaan kun badee jira safara keessaa badee jira. Safara keessaa badee naannoo tokkotti imaluu isaa ni yaadatamaa jechuudha. Kaameraa keenya irraa kan arganeef jechuudha. Safara wayii deemee sharjaadhuma keessatti jechuudha. Intala shawaa tokko sillimii irratti qabee osoo dhungataa jiru hiriyaan isaa duraanii akka to'annoo jala oolchite kaameraamaanii keenyaan wal ta'anii jechuudha. Achirratti fooqii irratti balaan qiyaamaan akka bu'es kaameraan keenya akka qadda'atee nu biraan gahuutti yaadatamaa jechuudha gurbaan kun jechuudha. Dheengadda dhiyeenya jechuudha. Erga ishee ulfeessee gatee deeme jechuudha. Achirratti immoo dhaqee osoo guyyaa lama hin bulin hiriyoottan isaa bira jechuudha. Bakkeetti jechuudha sillimmii beektu miti sillimmii fooqii sillimmii irratti qabee osoo dhungataa jiru to'annoo jala oolchateetti jechuudha. Hiriyaan isaa duraanii ishii inni waliin jiraataa ture ishiin aggaaroo jechuudha. To'annoo jala akka oolchite ragaan kaameraa keenyaas ni dubbata jechuudha. Itti aansuudhaan Dulbaasit gurbaan jedhamtu hiriyaan isaa jechuudha. Koomantii kee yeroo baay'een si daawwataa jira. Gurbaan Fuwaad jedhamtu kuni koomantii jala dhuftee to'atamte jechuudha. Koomantii siis yoo barbaadan kun olaalaa asirra jira. Gurbaan kuni nama ajaatu nama jibba gaafan jedhu waa malee miti jechuudha. Nama sareetu nama jibbiti gaafan jedhu waa malee miti jechuudha. Kanaafuu warri haaraa dhuftan Subscribe godhachuudhaan maatii dhugaa baaftuu ta'a. Maatii ergaawwan dhugaa irratti hundaan argachuu yoo feetan Naayimaar Fuwaar subscribe godhadhaa jechuudha. Haala kanaan laayikii tuquun hin dagatinaa akka nuti isinii jabaannuuf jechuudha. Warri immoo eeruu akkanaa ragaa guutuu wajjin warri qabdanu toorri waasappii keenyaa kunooti gara kanaan nu biraan ga'uu dandeessu jechuudha. Shiftoota ni buqqifna hundeedhaan isii buqqifna jechuudha. Yoo siin didda ilmaan itti guddifna jechuudha. Kana booda ilmaan keenya nyaatamtu gowwoomfamtu jechuudha. Biyya kam keessa kan jiraattan jechuudha. Hanga maatii dirasii isiniif imaluuf an qophiirran jira jechuudha. Kanaafuu sheer waliif godhaa haala ani asirratti isin agarsiisuun sheer gara imootiin boleeyyan keessan jaallattaniif nama baay'eedhaaf ergaa nama 10 nama 5 ergaa waa tokko isin irraa hubatu waan ajaa kanarraa of eegu jechuudha. Shiftaa akkanarraa haala ani asirratti isin agarsiisuun jechuudha. Hundi keessanuu laayikii osoo tuqin keessaan bahinaa. Halkan gaarii. Liimoodhaan isa maal arguu dandeessu jechuudha kunoo. Haala kanaan sheer namatti gootu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo akkanatti hiriyoota tokkoof nam tokkoof gochuu nan danda'a jechuudha ammaa asirraani. Kanaaf akkasiin nu jabeessaa ulfaadhaa jiraadhaa umurii dheeraa nu jiraadhaa bakka jirtan maratti.